yeroo ammaa addunyaan waan baay'ee dinqisiisataa jirti. Kana keessaa inni tokko poostaawwan gara waaqaa yookaan gara rabbiitti barreeffamaa jiranudha. Biyya keenya Itoophiyaa dabalatee biyyoonni baay'ee gurguddoon argaman poostaawwan yookaan immoo xalayaa isa jennu gara waaqaatti barreeffataa jiranii. Waan kana gadi bu'insaan kan waliin ilaallu ta'a. Mee waa'ee poostaa kana hammam keessantu kanaan duratti waa'ee poostaa beeka laata? Kan waliin ilaallu haa ta'u. Xalayaan yeroo baay'ee manneen xalayaan itti argamu keessatti yemmuu argamu, xalayaan kan inni barreeffamuuf abbaa kee yookiin haadha kee, kanatti aanuun immoo jaalallee kee yookiin firoottan keetii fi kan kana fakkaatanii fi kan nu argaa turre. Poostaa yookaan xalayaa wanti nu jennu kun isa kaaniif yookaan kan duraan irraa adda wanti isa godhu gooftaa yookiin waaqatti barreeffamuu isaatiin adda ta'e argameera. Baankiin poostaa guddaa addunyaa keenyaa kun poostaa kana waa'ee isaa keessa gadi bu'insaan yeroo ilaalutti poostaa kanarratti abbaan barreeffatee dhimma isaa galfatu ergaa bakka jedhu irratti maqaa isaa barreessee bakka immoo fudhataa jedhu irratti immoo maqaa gooftaa addunyaa kanaa, maqaa waaqa addunyaa kanaa, maqaa guddaa olaanaa addunyaa kanaa, mootii addunyaa kanaa fi uumaa ganamaa fi uumaa galgalaa waan kana barreessuu danda'eera. Abbaan waraqaa kana fudhatu yookaan immoo ergamni waraqaa kanaa gooftaadhaaf akka ta'e ibsa. Wanti ergama poostaa kana deemsi isaas xumurri isaas akka gara waaqaa yookaan gara rabbii yookaan gara waaqaa ta'uu ibsa. Xalayaa yookaan poostaan rabbiif yookaan waaqaaf barreeffamu kun yeroodhaa gara yerootti dabalaa buluun isaa ni dubbatama. Boordiin mana poostaa yeroo hammaa jiru kun akkana jechuun ibseera. Guyyaa guyyaatti xalayaa yookaan poostaan nu dhufu kun yeroo yeroodhaan kuusaa xalayaa keessa seennee hamma ilaallutti ergamni poostaa kun maqaa waaqaa fi maqaa gooftaa addunyaa kanaatiif kan ergame jedhee of ibsa. Ka'umsi poostaa kanaa addunyaa keenya keessaa yoo ta'u, biyyoottan gurguddoo fi biyyoottan xixiqqoo dabalatee bakki deemsi poostaa kanaa immoo biyya bicuu yookaan guddaa ta'u tokko keessatti kan walitti qabamudha. Imalli poostaa kanaa mee gara biyya ardiitti moo gara biyya samiirraati kan inni deemu? Mee kan waliin ilaallu ta'a. Dhuguma poostaan kun yookaan xalayaan kun waaqaaf barreeffamuu isaa eenyutu beeka? Garuu immoo eenyutu barreesse? Hamma maalirratti argama? Sa'aatii kana akkamitti deemaa akka inni jiru kan waliin ilaallu ta'a. Hanga xumura sagantaa koo kanaatti na waliin tura. Xalayaadhaa fi ka'umsa xalayaa kana waaqaaf barreeffamaa eessa akka inni jiru kan waliin ilaallu ta'a. Biyyoonni xalayaa kana barreessuudhaan argaman hamma Jarman, Meeksikoo, Gaanaa, Naayijeeriyaa, Faransaay, Indooneeziyaa, Ameerikaa fi Chaayinaa fi biyya keenya Itoophiyaa nuti keessatti argamnu dabalatee biyyoota poostaa yookaan xalayaa kana waaqaaf barreessuu yookaan gooftaadhaaf barreessaman keessatti tartaatti moggaafamteetti. Ergamni xalayaa kana qaama tokkoof haa ta'u malee jechoota adda addaatiin, jechoota biyyoota yookaan afaanota adda addaatiin guutamuun kan deemanu. Bocoota adda addaa nama hawwataniin guutamee lookii adii irratti kaa'amuudhaan kan yaada guddaaf keessatti qabachuudhaan bahara yookaan immoo qilleensa addaan kutuudhaan imala karaa baay'ee booda bakka tokkotti walitti qabamu. Dabdaabbeen gooftaa addunyaa kanaa yookaan waaqaaf barreeffamu kan jarri walitti qabaman biyya Israa'el keessatti Western Weel bakka jedhamtutti. Bakki kunis Kosel yookiin Koel bakka jedhamtu afaanota Israa'eliitiin kan waamamtutti kan isin walitti qabamtu. Bakka kana afaan Arabiitiin akka jarri itti waamaman immoo buraaqiin bakka ittiin samii ba'e yookiin immoo bakkeewwan buraaqii jechuun waamanii. Nuti immoo yookiin bakka kana akka nutti fayyadamnu bakka Yerusaalem jechuudhaani. Bakki kun warreewwan duraan jiran keessatti kan hundoofteedha. Ijaarsisis dhagaadhaani. Akkuma argitanitti kun haala kanaan guutamtee kan dhagaadhaan daarii hamma daariitti ijaaramteedha. Lafeen kun yookaan bakki kun ergaawwan 10 bakkee Muusaan ittiin rabbirkaa yookiin immoo waaqarkaa furateedha. Alayhi salaam innis sa'aatii
sanatti bakkeewwan kanaan gara sanatti deemuun ergaawwan 10 hajaja asiin fudhatee jedhamee ibsama. Bakkeewwan kun bakkeewwan nabiyyootni duraanii itti dhufanii irraan darban jechuunis ni yaadatama. Kana qofa osoo hin ta'in bakki kunis bakkeewwan amantiin baay'een itti wal gahanuu fi amantoonni adda addaa itti gaanee ittiin gara sanaan ergaa ofii yaada ofii ibsatanudha. Bakki kun bakkeewwan amantaan baay'een itti argamanudha. Amantoonni hunda keessaa karaan kun karaalee ittiin rabbitti dhiyaatan keessaa isa tokko jechuun yaadanii warroonni Israa'eliin keessa jiraatan hundinuu. Kana yeroo dubbadhu yaada mataa koorraa kaasee akkasinitti hin fakkaanne jechoota warra Israa'eliitiin kan isiniif ibsamu yoo ta'u, bakka kanas Yerusaalem jechuun ibsanii. Kanaafuu karaa kanaan rabbitti yookaan gooftaatti dhiyaachuun keessan akkamiin beekame yoo jedhamu, karaalee kanaan barreeffamni poostaa yookaan xalayaan kaa'amu kun yeroo dhiyoo keessa deebiinsaa mul'achuu eegii jalqabee as ittiin amanuu jalqabaniiru. Warreen Israa'eloota keessaa jarri jiraatan warreen naannoo kanatti argaman yookaan xalayaan kun karreen ittiin argamu, xalayaa kana baqaqaa dhagaa keessa kaa'uudhaan ergaa kana akka inni ittiin gahu wal amansiisanii hojii kana irrattis hojjechaa hanga ammaa turaniiru. Jarreen Yahuudonni yookaan Ibraayistii warri jedhaman kanaan dura waan kana raawwataa turaniiru jechuun himanii. Kana malees dirjitoonni gurguddoon biyyoota adda addaa keessatti argaman kaampaanii dabalatee bakka kana yeroo dhaqanitti yaada mataa isaanii keessaa qaban ergaa qabanii fi waan sammuu isaanii jara ajaje barreessuudhaan yookaan galmeessuudhaan xalayaa yookaan poostaa kana baqaqaa dhagaa keessa kaa'uudhaan gara rabbii jaraatti waan fedhii jaraa himataa turaniiru. Hamma har'aas himataa jiru. Baay'een jaraa yeroodhaan booddeetti gara kana deebi'uudhaan kan akka namaa goote gooftaa koo galata waaqayyoo galanni koo si haa ga'u jechuun kan galateeffatan baay'een jaraas ni jiru. Gariin jaraa immoo yeroo booda dhufanii kan akka namaa goote akkana jechuun keessa gadi bu'insaan yaada jaraa himatanii waan qaban sammuu keessaa qulqulleeffatanii sammuu jaraa haaromsuun deebi'anis baay'een jaraa ni jiru. Xalayaa yooyin dabdaabbeen kun addunyaa kanarraa bakkinni hin dhufne hin jiru yoo jette, wanti ati kana jetteef maaliif gatee nuuf ibsi yoo jettan, kanaafuu na dhaggeeffadha. Manneen xalayaa Israa'eliin keessatti argaman keessatti warreen hojii raawwachiisan akka kanaan duratti dubbatanitti tokko lama jechuun dabdaabbeewwan gooftaa yookaan waaqa gara Israa'elitti argamuuf dabdaabbeewwan yookaan xalayaan ergamu kun biyyoota hundarraa akka inni ergamaa ture. Hojii raawwachiistuun poostaa Israa'eliin keessatti argamu ni dubbatanii. Yeroo kanattis poostaawwan addunyaa kanarraa bakkeewwan adda addaatii dhufu waa'ee waaqaatiin wal ilaalchisee yookaan gooftaa addunyaa kanaatiin wal ilaalchisee poostaalee yeroo yeroodhaan dhufanu kana gara keessinu yookaan bakka keenya yemmuu nurkaa deemu yookaan nurkaa badu manneewwan poostaa tokko tokkoon jiran keessatti walitti qabuun hojii keenya isa jalqabaa ture. Poostaawwan maqaa yookaan maqaa gooftaa yookaan maqaa waaqaatiin bira gahan manneen poostaa keessaa manneen tokko keessatti akka walitti qabnu seera mataa keenya goonee irratti hojjetaa turreerra. Bakki kunis jaangiweer jechuun beekama. Poostaa kana yookaan xalayaa kana bichaatu hin taane yeroo adda addaatti xalayaan mangistii yookaan qaama seeraa arrabsuun yookaan qaama seeraa cabsuun guutaman ni barreeffamu. Xalayaa kanaan kan wal qabatuuf xalayaa warreen akkanaatiin kan wal fakkaatan hundaa kan qe'ee tokkotti yookaan mana kuusaa tokkotti walitti qabnu ture. Yeroo yerootti ergamni xalayaa yookaan poostaa kana dabalaa waan dhufeef yeroo tokkotti Jarmanii, Chaayinaa, Xaaliyaanii, Ruusiyaa, Keeniyaa kan kana fakkaataniif yeroo tokkotti ergaawwan maqaa poostaa yookaan ergamni kun kan waaqaa yookaan gooftaadhaaf kan ergamu jedhee irra keessatti barreeffamuun nu bira qaqqabeera. Sa'aatii kanatti immoo
yogguu hiiknee ilaallutti abbaan fudhataa gooftaa yookaan waaqa waan ta'eef ergaan kun chaanaa fi biyyoota hamma maqaa dhahe kan irraa ergamanidha. haa ta'u malee ergamni yookaan dhufiitiin xalayaa yookaan poostaa kana akkaataan itti dhufiitii isaa yeroo yeroodhaan karaa yookaan deemsa keenya bitaa nutti taasisaa yoo deemaa jiru guutummaan guutuutti guyyaa guyyaattis yaadni keenya nurkaa badaa faca'aa qalbii keenya facaasaa dhufus gaaffii nutti ta'uusaa guyyaa guyyaan dabalaa dhufaa jira jechuun dubbatanii. haa ta'u malee har'as akkuma yeroo hundaa karaa mana hojii keenyaatti yoo deebinu garaalee manneen poostaatti yoo deebinu akkana jechuun dubbatee numa keessaa hiriyoonni keenya kanneen mana poostaa keessa wajjin hojjennu keessaa nam tokko akkuma kanaan dura magaazina sanatti geessinee gatuu dhiifnee yaadulee kana of keessaa cinqamanee yaadanii gatii nutti barreessanee kara kana as argane nunis yaada kana mootiin xaluun fuunee gara eebbamaa bootaa Yerusaalem jedhamuun bakka beekamu bakka eebbi gurguddaan gaggeeffamu kadhannaan gurguddaan gaggeeffamu kanatti maaf geessinee hin keenye jechuun dubbii isaa koree hojii deemsisaa mana xalayaa yookaan poostaa kanatti yeroo kana yaada isaa ibsee yeroo kanattis yaada isaa irratti walii galuudhaan waliigaltee kanaan poostaawwan yookaan xalayaawwan barreeffaman kana tokko tokko keessaa ilaaluu jalqaban. guutummaan guutuutti namnis immoo ergaa kana akka guutummaan guutuutti gara waaqaa yookaan gara gooftaatti qaqqabsiisamuuf ofitti amanamummaadhaan ibsee barreessee yaada isaa asirra kaa'uun ergateera. yeroo kanattis garreewwan Yerusaalem geessuun dhakaa baqaqaa kana keessa poostaawwan yookaan xalayaawwan barreeffaman kaa'uu jalqaban. sa'aatii kanattis namoonni baay'inaan haqa addunyaa kanarraa hanga dhageettii qabanuun dabalataan hanga silaarra baay'inaan dabalaa buluun isaanii dubbatame. tokko lama jechuun waraqaan gaaffiidhaan guutame yookaan xalayaan gaaffiidhaan guutame biyyoota kanatti yookaan immoo gara Yerusaalem bakka jedhamtu kanatti yaa'u eegaleera. haa ta'u malee gaaffii isaa yaada kana inni hundarratti namni kun deebii sirrii ta'e argachuuf dhiisuusaa maal keenyatu beeka. manni xalayaa kunis yaada irratti walii galuudhaan dhohaa dhakaa Yerusaalem keessatti argamu kana keessa xalayaa yookaan poostaa dhufu keessa kaa'uu irratti walii galuun yaada wal jijjiiran. yeroo kanattis keessa kaa'uu jalqaban. baay'inaan xalayoonnis dhufuu jalqaban qaama addunyaa karaa adda addaarraa dhangala'an. dabdaabbeewwan akka duraanii mana kuusaa keessatti yookaan magaazina keessatti walitti qabuu dhiisanii kara Yerusaalemitti eegii fiduu jalqabanii dabdaabbeewwan kanaan dura yookaan xalayaa kanaan dura barreeffaman yaadatanii seenaa tokko nuuf qoodaniiru. dabdaabbichi kan inni dhufe achuma biyya Yerusaalem yookiin Israa'elii biyya jedhamturraayi. ergaan kun gara gooftaa yookaan gara waaqaatti waan ergamuuf yaadaa fi gaaffiidhaan guutamuun xalayaa yookaan poostaa kanarratti yaada isaa kaa'uun gara mana poostaa Yerusaalem ergamutti ergeera. xalayaa yookaan poostachis akkana jechuun dubbata. poostaan kun si bira naaf ga'u haa ta'u malee ati uumaa ardii fi samii kanaati. ati abbaa addunyaa kanaati. duniyaan kun harka kee keessa jirti. rakkina yeroo baay'ee guddinaan maallaqa kiisa keessaa dhabuu kootiin kan ka'e qoonqoon koo nyaataayyuu naa diddeetti. sa'aatii kanatti ulee beelaatiin dhahamaa jira. gooftaa koo yookaan waaqa koo hadaraa qarshii Israa'el 5,000 argadhee akkan quufee nyaatatti deebi'uuf na gargaari. hadaraa yaa gooftaa koo. akkana jechuun xalayaa yookaan dabdaabbicha irratti dubbachuu danda'eera. yeroo kanatti warreen dabdaabbee ilaalan yookaan immoo hojii deemsisaa warreen manneen xalayaa keessa hojjetan dabdaabbicha wayita arganitti
garaa jaraa fi sammuu jaraa nyaateenaan jecha kana obbira hin dabarsinu jechuun waan qaban kiisha keessaa walitti funaanuun walirratti daddabaluudhaan karaa poostaa kanatti qarshii amma sassaaban kaa'uudhaan poostaa kana deebisanii saaxina isaa keessa kaa'anii jiranii. Yeroo kanattis abbaan poostaa kana barreesse ergate deebi'ee fudhata. Wanti kun garuu haaluma kanaan dhaabbate isinitti hin fakkaatin. Wanta haaraa hojjettoota mana xalayaa yookaan poostaa kana keessatti argaman kolfaan jara ajaa'ibee waan baay'ee isuu didetu jedhamu mudatee. Namichi qarshiin qaqqabe kun ji'a tokkoon booda yookaan ji'a tokko turee ka'ee as deebi'ee dabdaabbee isaa yookaan xalayaa isaa akkana jechuun barreesse. Yaa gooftaa koo, xalayaan kun sinaaf haa ga'u jechuun yaada qabu ibsate. Poostaan kunis warreen dabdaabbee yookaan mana xalayaa keessatti argaman keessaa tokko wayita banee ilaaluudha jedhu waan kana arguun seeqqatee. Innis akkana jechuun jalqaba. Yaa gooftaa koo, maallaqni ati na argite na gaheera. Waan ati naaf gooteef baay'een si galateeffadha. Haa ta'u malee yeroo lammaffaatiif qarshii alamaa argitu akka karaa poostaatiin naaf hin argine. Ati qarshii Israa'el 5,000 naaf ergite. Haa ta'u malee qarshii kan harka koo keessa gahee ani ittiin fayyadame qarshii 4,300 qofa. Maaliif yoo jette qarshii 700 fayyaa manni poostaa Israa'el keessatti argamu narraa kutataniiru. Karaa poostaatiin yookaan karaa xalayaatiin gatiitti naaf ergiteef jechuun dabdaabbee kana yookaan xalayaa kana barreesse karaa mana xalayaatti deebisee ji'a tokkoon booddee ergeera. Haa ta'u malee yeroo hammaa kanatti dabdaabbeewwan yookaan xalayaawwan miiliyoonaan lakkaa'amanuuti bakka kanatti ergamaa jiru yookaan addunyaa kanarraa itti yaa'uudhaan beekamanii. Haa ta'u malee dabdaabbeen kun ala barreeffamu yaadaan guutame, gaaffiidhaan guutame yookaan immoo kadhannaa fi kan kana fakkaatan guutameeti kan gara waaqaatti barreeffamu. Dabdaabbeewwan yeroo hammaatiif yookaan xalayaawwan barreeffamaa jiranis haalotan baay'ee nama ajaa'ibaniin kanneen gaaffiidhaa fi jechoota tokko kitaabota amantii garaagaraa keessaa fudhachuun fayyadamanii hammuma dhagahanii fi hammuma dubbatamaniin kan gara mana poostaa yookiin xalayaa kanaatti ergaa roobsaa jiranii. Dabdaabbeewwan yookaan xalayaawwan kana keessattis tokkoon jara akkana jechuun dubbatanii. Gaaffiin ani si gaafadhu wanti tokkoyyuu hin jiru, wanti si kadhadhu tokkoyyuu hin jiru, galateeffannaa qofaafanii jechuun baara addaan kutanii qilleensarra balali'anii bakka Yerusaalem jedhamu kana dhakaa guddicha kana walakkaa kaa'amuuf dhufanii. Kanaafuu warri qaamaan argamanii yookaan immoo xalayaadhaan erganii barreeffatanii erguu hin dandeenyeef teknooloojiin fagaatee babal'atee guddatee sa'aatii kana gatii dhufeef koompitara keessan yookaan moobaayila harkaa ofirraa qabdanuun weebsaayitii xalayaa yookaan poostaa addunyaa kanaa keessa seenuudhaan gara Israa'el biyya Yerusaalem jedhamu kanatti barreessuu ni danda'u. Isaanis imeelii keessanii wal qabsiistanii gara kanatti yaada qabdan barreeffachuu ni dandeessanii. Yaada keessan kana jarri immoo isin harkaa fuuchuun imeelii keessanirraa karaa waraqataatti deebisuun dhakaa kana keessa isiniif kaa'u. Hanga ammaatti nama 999,200 hanga ammaatti karaa weebsaayitii kanaan seenee ergee yookaan fayyadamee jira. Isinis itti dabalamaan isiniin jedha. Wantin har'aaf qabadhee dhufe kanuma yoo ta'u hanga proogiraamii yookaan viidiyoo biraatiin wal arginutti nagaan turaa isiniin jedha. Subscribe gochuun maatii keenyatti dabalamaa. Yeroo gaarii.